Ilaali kan kita miti anak fedeti. Sila moni mama ni nara kabde tila. Asa famma tana mati jallate kuni. Anak fedeti sila. La alli kuni ra anak fedeti wanta dite. Maal taate gurba? Yaadi. Waa'ee nama baaliyaa softaati fixeeraam dhumanii rum jiran himduwaniiru. Sin maqaadha gaafa sin maqaadha akkamitti isaan maqaadha jedhee tana nanne keessan buusa gaafan keessa buusa morma isaan irraa buusa mormi isaa kaatee na jedhamu. Maaltu ta'e boombii kamtu dhoo'e as keessatti maal taate dubbattu hin jedhinatti. Garraan naa wadhe mataa isaa gaafa naa wadhe cafaa duratti. Isuma du'eetu moo? Inni dhufe ka'ee dhufe. Isuma du'etu lafaa ol ka'ee dhiigee dhufe dura inni mudata. Anis gamna. Yaada jaarsittiin nana keessa. Akkattiin ijaareen beektu guyyaa 28 natti kenniti. Illaa lamaarre karaatti darbitu laalaa asin bulaarra. Guyyaa guutuus ta'uu dha. Namni deemu jiru har'aasi. Yaa waaqni kun gargaara maalaan godha isa mana kiraa kaffaltee isaa jaarsitee jira. Gooftaan hangafi. Abbaa dhufeera abbaa baluu abalatti birii kudhan kiisina gootee darbitaana. Dur yeroo dargii lolluun tokko as dhoofnee tokko achi dhoofnee tokko as kuffisneetu darbine namni nu shawwaruu hin danda'u. Dhugaa isinis gurbaana gowwaa qootee garii. Dargii yeroo tokko achi buusnee nuyi xaaliyaanii keessaa ungurree darbine nu dhiiran beeku. Gara maallaa. Arakay. Asuma ollee bulla. Jireenyi keenyaan ittiin finnu kan ittiin dhunnu mana kiraadha. Mana kiraa abbaa itti birrii addaa kukkutee birrii kudhan kudhan innatti kenniti. Jaarsin kaatu warra as mana keessaan oolamu. Bayin baata. Dhufe balbalan banee sitti seena malee dhugaadha siinan kaasiin odoo sin argin hin deebi'an ol. Isuma dhugaan siin jedhan deebi'an. Kutadheen ka'een asumaan bulaa. Mamaan kutu. Tiyaadi. Kaatu jaarsittiin kun har'aasi. Na qabdiitti. Maal kun waaqa koo maal kun? Yoo har'allee alatti gadi ba'uu baatte karaadhuma mana fincaanii dhabdu laalaarra mana keessatti dhodhoota in fincoofta ol deebitee leeyanditti. Yes! Amma na goyoomsuu ishiiti gaashina maal goote ati hin balleessine yoodoo ba'e iyyuu gaariidha. Jaartii kanatu natti taphachiisa ilmoo koo akka ilmoo koo fakkaatattee daddaabbastee qibaatii dibdee geggeessiti maalin godheen hin ka'u nan kaasii waan hin ka'u asii. Inni dhodhoota mana keessatti dhimma kee. Isa jireenyi mataa nurraa buqqiseerra ganaa. Maal taate gurbaa? Siin jechaadha maal taate? Rajeessu itti dabaltanii rajeessu. Maaloo
Maal taate? Maal taate? Maaltu si argate? Maal taate mucaa koo maal? Maani? Maal taate dhala koo? Maal takkeetti bulleesse lafi si kaa'e? Maaloo maal jenna kana nama kumaa nu godhe oo? Dubbadhu ilmi dhiiraan dubbata. Amma natti loltu. Harme keetaa seesirittani maata. Maaloo. Maalidha kana? Gurbaa jajjabaadhu ilmi dhiiraan jajjabaatti. Maani laafuun amma naga'u maal taate? Isin immoo kan yeroo dandeenye akkaminaa mi argaatu? Maali natti loltu sini moonatti toltu. Dubbadhu gurbaan iyyiin maal ilma dhiirarraa yoodhuma afaan jabaatanii dubbatan wayya maani? Akkamitti asinitti maanni ulfaata. Maaltu ta'e boombii kamtu dhoo'e as keessatti maal taate dubbattu hin jedhina. Ati immoo tiri yiricha ammani du'e duubattee daa'ima isaatti iyyita mataarratti iyyin. Argaarta miti wanta inni ta'e. Natu cabseera maali nata dhiira miti naasoftu luka meeqa boombii lama nurra iyyi. Boombii wayyaa sinif nama tokko sirri kuteere nama 10 ta'anii ilaalkan. Amma sadiisiiti. Maaltu ta'e nasi? Dubbadhu maa calista gurbaa dubbadhu si jecha. Maal jedheen dubbadha otoo isinitti callisiisan moo nutti hin iyyiniiti. Ollaan maal jedha maa rakkoo kee dubbadhu hin jedha. Maal are rakkoon kunii maal taate samaayitu ol baga kee moo gadi baga kee maal taate haaloo koo. Gaafa deemuudha keenya dhukkuma akkamitti asirratti Hanna wayii deemtee qabamteeti kan nutti himne. Maalanna. Dubbadhu waan taate. Hattuutu galgala. Isin hin raftu. Hattu? Isin hin raftu ani isin hin eega. Garuu waan baastu naan jettu si. Ani isin hin eega as keessatti halkan. Hattuun maal godhe? Hattuu maalii gurbaama? Waa'ee hattuu maalii haasofta maaltu jiraase? Callis. Adubbatu callis. Isa argee caala. Maal ta'e? Nama 10 ta'anii shankaraa kan. Digdamni karaa gadhiise. Digdamni karaa oliise. Digdamni karaa oliise. 40 jechuudhaan Waarree 40 jechuudha. Isaa walitti da'uu isaa dhiisaati waan ta'e adubbatu. waa'ee maalii haasofta? Ati ayyaantu yaaddeetta kifila xooriin tokko gaafa dhufu. Maal godhu seetan? Naan bahe. Jettaan bahe. Digdamni karaa kana jiru. 40 moo? Waarree. Naan kuffisee. Ilaali ka. Kifila xoorii tokko yeroo tokkotti fitte. Waarree. Amma mee isin mucaan kun dhimma baasotanii akkasirraa godhataa turtan miti kalees. Isin irraaftu miti. Ana moodha nan beeka anaan na fudhachuu dhufaniif sila waan itti hattu. Ilaamee kana koo. Nama akkamii keessa argiteetta? Maqaa sidhaatu nan. Ilaali kaanaan fuudhuu dhufan ilaali kaan. Maal ati Sababa keessan immoo du'a bara. yakka hojjette qabdaa ayyaantuun kooti. Bakka toltu maal beekaa? Maqaana dhoofsiif taa'e bakkee keessa deemte. Maal oolee oola fuma rakeen oolaani maal Achitti kaa dubbii qabani. Maalan godhe? Naan kuffise. Shaan iddoo tokkotti walirra naqe. Reeffa fudhatanii ba'an. Keessaa shaan reeffa fudhatanii ba'anii walirranii ba'anii gaafa shan ashee kuffisu warri kaanis sodaatan kan achirraan karaa dhufan deebi'an. Warri digdamni isa sirraan deebi'anii. maaliin fitte immoo namoota sun? Maal kaan hazira makaafan kun akkuma tasaa hazira. Kanaaf jallate. Keessaa ba'ee hin jallate walitti handee deebise. Kun immoo dhagaacha jiru kananidha. Mataa isaanii biran ta'e. Ilaali kaan kitaabiti anaa fedheeti. Natti qabe. Sila moo dhimma maaliin irraa qabdeeti la? Makaafan mataa namaatti jallate kuni anaa fedhe sila la dhalli kunira anaa fedhe wanta dhite. Rana geeffata inni tokkichi dhufe maqaa keessannaa gaafa maqaa keessan dha'u nanaare natti dhaga'ama. Tokkichi gaafa fiigee dhufu gaafa inni maqaa keessan dha'u sammuu keessan ka'e akkamitti maqaa isaanii dha'uun jedhe nan dha'e keessan buuse morma isaanirraa buuse. Mormi isaa akkasitti urgufamee dhufee na jala bu'e. Irraan gad dhaabadhee asii gahee morma isaa. Inni tokko immoo fiigee dhufe ammas. Fiigee dhufe akkamitti rukuttaa naan jedhe. Maal si galchiin jedhe. Hakaafa kana nan morma isaa irraa lat godhe. Morma isaanii ol bukkeen kaa'e. Irraan dhaabadhee akkatti isaan kaallaan. Morma isaanii irra dhaabadheen isaan kaallaan. Amma immoo tokko qulfii baatee fiigee dhufe. Itti kennitanii qulfii. Hin kennine. Nuti hin kennine. Isheen baatee fiiga. Gaafa inni baanu harkisan. Asumatti kuteen kiisaa keessa kaa'e. Kiisaa keessa kaa'een hammas tokko fiigee dhufe. Meeqarra ga'e? 4 ajjeese. Arfanan ajjeesuun achi daddarbadheen. Achi naqeen. Inni qulfii banuu dhufe sun harkuma isaan kiisii keessa godhee kuteetuma kiisaa keessa godhe. Achi deebi'e. Tokko immoo akkamitti isa dhooftadhee fiigee dhufe. Hin dhufe.
isa sun gubbaarra dhaabadheen fiilmii hindi ilaaluun kun fayyade. Nanne akkas tennaan kana gubbaa dhufee dhaabate. Ayina charraan darbadhe hin ba'e tokko reefuma isaatu ba'e alatti ba'e. Ofuma isuma du'e morma duwwaatu utaalee ba'e. Hin utaalee ba'e. Hamma tokko hinni dura ajjeese jedhu mataa isaa harkufamaa dhufe. Hin fiigee na jala ga'e. Hin kirkiree na jala. Isa jettu sin tokkos bidiq edekke hin dhufe. Hin fiigee dhufe amma. Mataa isaa raasaa dhufe. Hin dhuftee jedhe. Hirra dhaabadhe mataa isaa. Gaafa dhaabadhe hin cafallaqe. Isuma du'eetu moo? Hin dhufe ka'ee dhufe. Isuma du'eetu lafaa ol ka'ee fiigee dhufe dura inni mudata. Nan cafallaqe. Cafallaqina sin acheeshin tibeeti ka'etti giddee balee ammas. Namoonni hafan eessa turan? Inni ajjeese hin ka'e. Waa'ee nama baaliyaa softaati fixeeraam dhumaniiru jiraniim du'aniiru. Dhumaniiru maal siniin galu amma kana haasaa ture eessa fiteessan dhumaniiru tokko isaanii jiran hamma ajjeesu tokko hin qabu hamma ajjeesu tokko hin qabu lama ajjeesa deebisee maali namni lubbuu lama qaba. Halkantu walitti taane moo eessa dagarre? Halkantu walitti taane? Akkam beektu nan ajjeesa tokko hin utaalaa jirra haszeebiya 35 sana gara isaan bu'aniidha. Garuma bu'anna reefa isaanii warra hafa sana eessanan dhaqan jedhe taa'ee eessanan dhaqan jedhe eessan nattaati mormu kobaasitti balbala banee warri 35 asii gadi hiriiranii na baqachuuf turan koottaan jedhe fudhadhaa bahan jedhe. Anoo maaliin isin godhe? Maal lan gooneeti? Maal la kana darbaa maal la gootaati? Umurii 80 wajjin jiraanne kanatti maal lan goone waan baay'ee boollanna qottee na awwaalu malee. Maal taatanii wajjiniin hin nageenye moo ta'in lafa oole? Waan tokko nagee yaada isaa deeggaraan oollee hin deeggarre eenyu inni si fuudhu iyyuu eenyu tokko si fuune deebi odeessitu sinna moosise mana kana keessatti. Tokkoon keessan immoo as keessatti asin kukkuta wal kukkunna immoo as keessatti nama harkaan gootu akkasuma. Akaafaan irratti jallise moo maali waan isaa jallisuuti. Kanumaan immoo wal kukkunna immoo baran. Ooti boos ol seente waan hin seesisin mana kootti. Asumatti immoo wal eegganna malee namni wal isu hin jiru.